su keessattillee ni hojjettaan dhagee akkami dubbisu. Keessumaa gara dhufuuni buudha achiin guddoo keessummeessina hojii akkana keessa. Miis yaabelloo ta'uu qabdaa barsila. Miis yaabelloo intaa'ee na gochuu mala nama. Oromiyaa qofa osoo hin ta'in kan yaabelloo ta'uu qabdaa. Just turizimii irrattillee waan akkanaa osoo hojjette osoo gaafattee jiraatte akka Oromiyaattillee biyyoota gargaarsiisuu irrattillee hojiilee kana qofa osoo hin ta'in ammaati dubartiidha ganaa waa hedduu si eeggata. Gizee hunda konkolaachisuun kun istiila siifi miti dhiiraafu hedduu gaarii miti sagalee ifaan nama dhukkubaa waa hedduu jira. Dubartii yoo taate chaalenjii baay'eetu jira waan ta'eef osoo beeksisa wanti kaampaanii makiinaa faana jiraami. Waan akkasii fa'aa beeksisa akkasii fa'aa osoo harkattee miis turizimii bashannana irratti wanti biyyoota agarsiisuu irratti illee osoo hojjette jee yaaddu kanaan akkas osoo goote. Sirree yaaddan sa'ee sulleen waan guddaadha. Mee ilaalla. Akka biraa gaaffii gaafachuu barbaadde jiraattan koomantii jala kaayaa osoo EBS irratti illee amma seetii faantaawwan biratti dhiyaattee jee abdiin qaba. Achirratti illee dhiyaattee waan takka takkas jajjabeessuu qabanii. Just namni keenya jajjabeessuu irratti dilas maraa miti beekte. Akkasee. Jajjabeessuu irratti dilas maraa miti. Osoo achi dheettee bareedaan achi osoo dheettee bareedaan jaa. Hundi keessanuu jabaadhu just rabbi si haa eegu konkolaachistu waan salphaa miti. Jaarsa qabdii jechaa jiran. Kuni garuu waan piraayibeetidha dirqama himuu qabdu shi. Baay'ee. Namni waan barbaadan gaafannee akka isin dubbatu gochuun irra hin jiraatu isin galee. Dhugaa. Network. Silkiitu na bilbilamaa jira. Mute godhe. Ila silkii si bilbila jirani. Nallee networkiin kidikoo. Silkii na bilbilamaa jira. Mute. Silkii na bilbilamaa jira sorry. Dhaamsa dabarfattuu yoo jiraatte uummataadhaaf carraasee kannaaf. Mute. Sagaleen kee mute. Shufeeriin akka malee. Amma hojii irra jirtaa? Hojii kun jiru hin baane adda. Ijee hundan direetu? Rifiileen fudhadhaa amma akka durii miti. Kanaafuu sagaleen kee ni uuma. Sagaleen kee ni uuma. Warra koomantii nama kobolchisaa jira. Uummanni koomantii nama kobolchisaa fakkaata. Bataam taasisukunyala cukup. Warra barkaabaa nama kobolchisaa. Sagaleen kan kee tolfadhuuti dhaamsi yoo qabdu uummataaf dabarsitu. Warra koomantii. Saaqin jibba. Jazba warra koomantii wallahi jazbaadha isin bara. Sagaleen kee mummura lubbuu.
Network na fakkaata network harkis jira. Bakka gizum biraa afaan malee walitti yoo rabbe walitti deebina. Si qaqqabaa Network bakka. Walaatti dhiqqoo network. Amma amma sirraa'ee sagaleen ta'e dhaamsa dabarfachuu qabaatte dhaamsa dabarfadhu. Dhaamsa dabarfachuu qabaatte dabarfadhu neetworkiin keenya hin mummuraan malee. Latoomiyatiin waan ibsa. Jira ga'ee bitaa. Duraan dursee galatoomii waan ollaa baastii fi atin dubartii cimtuudha illee jabdu na jiraadhu ummat keenya kanaan illee namni omaas ta'uqee afaan hojjetu gargaartan jiraattan gamishillee ta'anii barreessa kan gamkiyyaan na barreessa waan akkasii keenya galcheedha galatoomaa. Yaa warri beeksisa asirratti warroonni kaampaanii gurguddaa qabdan Itoophiyaa keessatti nama kuma hin dhabamtan jee yaada. Yaa dubartii cimtuudha. Dubartiin hin daleedu dubartiin kamanaati warra jiru fakkeenya taati jechuudha. Because gizee hedduu dubartiin akkuma harka jaarsaa eeggattuuf harka maatii eeggattuu barbaada. Garuu dubartiin akkatti cimtee gaafa hojjettu immoo dubartoota biraatiif illee fakkeenya taati waan ta'eef namoota akkanatti fakkeenya dubartootaa ta'u miidiyaa irratti ol baasuu jajjabeessuu kaampaanii yoo qabaattanis beeksisa godhuu beeksisa goosisuun isinirra jiraata waan ta'eef hundi keessanuu waan kan irratti hojjedhaadha. Dubartoonni illee jabaadhaa akka isin kanatti argitanii mana taa'uudha dubartiin hin daleedu tamanaatii waan jedhamtu hin jirtu. Amma sa'aan durii fi ta'ammaa tokko miti jechuudha. Yaduuroo astasaasabannaa yaahullaa amma katti jirru sirrii miti. Amma yoo maallaqa hin qabaanne namni faamiliin keetus hin jaalattu. Inkaan nama biraati miti. Nama amma sa'a kanatti namaaf waa godhuu baattullee ni qabdii qofaaf ni kabajamte jechuudha. Hawaan gooneef kana qabaachuu keetiif qofa si kabajan. So kanaafuu qabaachuurra dalagaa dubartiin teessee biddeena buusuu qabdu dubartiin teessee waxuma hoon hin labbaatamu. Sartaa gabtaa was sartaa labaalaa masxat አለባት ጊዜ ሁሉ የሆነ ቢደነ ውስጥ የመና ከይሰ ተይሰ ይሰይድ የውመ ወጪ ቦቴ አይዴ ትረተር ካንፈተም ሲገሌ ከናፉ ጀባዳ ጃርሲ ኬሰን ኩኑሳ መነ ኬሰን ቀበዳ ኦፊረት ደለጋ ማለቀ ቀባዳ ብር ካሌለሽ ማንንም አይወድሽም ከነስን እንጀቹ በርባድ እስታመኑቲ ጋፋ አቦቲ ኬኛ ፊ አካኮሌ ኬኛ ሃዶሌን ቴኛ አኮሌን ቴኛ ኖጀተን ቶሪ ገሩ hojii gabbaanii hojjetuu baatanillee ilmoo guddisuu irratti biddeena buusuu irratti waa hedduu irratti dhaabbatanii hojjetan jechuudha. Garuu barri sun bara lukuun qarshii 3 bara re'een qarshii 5 bara lafti qarshii 2,000 bitamtu turte. Amma immoo bara san keessa hin jiru jechuudha. Namni akka itti deemuu qabu akka baratti malee akka duriitti deemuu hin qabnu jechuu barbaadeeti. Galatoomaa bireedduuti yaa jabaadhu በጣም ነው የማደንቅሽ በጣም ነው የምወድሽ ወረበል ኢቢኤስ ratti immoo akka baatu waan dandeenyu hundaa'u hin goona shi neetworkiin kee ciccita shayee taphadhillee na jira politiki as jaalladha ummatas gubbatti sangalatuma bakka neetworkiin na rakkisu jira ishi ciao bakka bilbil bakka bilbil ummata nama qaanfachiista warabbal kaaba isin masaanuu ittanii maayitan osuma taatee በጣም ነው ደስ የምትለኝ namni akkana jabaan osuma teehuyu nama naarsu warabbal የስራ ሰው ናት masaanuu isin namni suuraa yoo hojjete viidiyoo hojjete namni wal fuudhe beetan amma inni deemee tabraati hojjillee yoo sunis masaanuti bakka akkas yaadni keessan argitanii yaada gadaantummaa keessa jirtan nuti immoo achi bira hin jirru isin galee miti በጣም ነው የምታሳዝኑት ወረበል ካባ ሃይ አስተግፊሩላህ ቀለዳ ጅራት ኦኬ
yoo qalladaan hin jiraan illee rakkoo miti gin namni gaafa keessumaa kabajaa ta'ee amma isiin gasti ergatteemi galcheenimi gaafii gaafata jirame gaafii biraa gaafachuun waan joolii xiqqishoo maa barreessan waan joolii xiqqishoo way tultullaa birarra numa jirtii waan sana osuma taatee tultullaa isinirra isii wayyaaba tultullaa usituma jettu caala ትሻላለች አይ ወረበል ፋጡማ ያዲኒ አኒ ኬቱማ ፈጡም አስገብቼሻለሁ እሱ ኩቴ ነው ኩቴ